Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya akka khayriidha. Alhamdulillahi rabbil alamin, bakka jiraattan jenna. Kanatti aansuudhaan akkuma beekamu inshaallah ta'ala akkaataa salaataa agartanii darsii keenya akka tokkoffaadha har'a eegalla yoo rabbiin alamaa fedhe. Duuba akkaataa udu'aa irraa dubbannee jirra. Eega udu'aatii booda salaanni agartee eegalamtu jechuudha. Udu'aan maletti salaanni hin taatu. Kanaafuu akkaataa udu'aa dubbannee jirra. Akkaataa udu'aa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa inni deemnee jirra. Amma akkaataa salaataa tokkoffaa eegaluu fedha yoo rabbiin alamaa fedhe. Inshaallahu ta'ala kitaabni nuti irratti hirkannee deemnu kitaaba Sheekul Albaaniin alayhi rahmatullahi barreesse sifatu salaati nabii sallallahu alayhi wasallam jedhe. Sifaa salaata nabii keenya alayhi salatu wassalam. Sun akkami duuba? Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam yeroo agartee salaat isaa eegaluu dura gara qiiblaatti garagalan. Qiiblatti garagalan. Gara Ka'abaatti garagalan. Tokkoffaan kana. Eegasanii takbiirtaa irhaamaa jedhanii ta salaata ittiin seenan takbiirtaa hidhannaadha isiidhan jalqaban eega qiblatti garagalanii. Takbiirtan sun duuba akkaataa sadiitti dhufte. Akkaataan sadiinuu nabii keenyarraa sabattuudha jedhan alayhi salaatu wassalaam. Akkaataa sadeen nabiin keenya dalage san inshaallahu ta'ala amma piraaktisaan hujiidhaan wal garsiifna yoo rabbiin alamaa fedhe. Takbiirtaan agartee tokkoffaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam harka isaa akkana qabateeti gizee takbiirtaa isaa jedhu akkatti harka isaa ol fuudhee Allahu akbar jedhee eega geessee booda harka isaa asirra kaayata. Harka isaa asirra kaayata jechuudha. Kun tokkoffaa. Kun tokkoffaa. Kalammataa harka isaa ol fuudhee Allahu akbar akkana jedha. Allahu akbarii fi harkillee haga bakkitee agartee deemee qomarra taa'utti haga qomarra taa'utti walumaani jechuudha. Walumaan deema. Walumaan deema jechuudha. Kasadaffaadha. Allahu akbar jedhee eegasanii harka isaa ol fuudhee akkana kaayata. Amma bifa sadii hime. Bifa sadiin kana irran isinii deebi'aa qaceelatti qabadha. Bifa sadiin kana irra isinii deebi'aa qaceelatti qabadha. Akkaataan nabiin keenya godhu akkami jenne? Akka sadii godhaa jenne. Allahu akbarii kana. Akki sadeen akkami? Akki sadeenuu nabii keenyarraa sabattuudha jenne. Akki sadeenuu nabii keenyarraa sabattuudha. Akkaataan sadeen nabiin keenya dalagu tokko maal jenne? Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam harka isaa akkanatti ol fuudhee Allahu akbar akkana godha. Eega Allahu akbar jedhee booda harka isaa fuudhee qomarra kaayata. Eega Allahu akbar jedhee arrabaan Allahu akbar jedhee geessee booda harka isaa achirra kaayata. Mee akkam jenne ittiin deebi'a? Eega Allahu akbar jedhee booda harka isaa qomarra kaayata. Eega Allahu akbar jedhee booda harka isaa qomarra kaayata. Kana jechuun akkami? Allahu akbar akkana godha jechuudha. Allahu akbarii duratti jedhe takka tanaa jenne
تبراه تبراه تكما الراباني akkaataan biraa kan nabiin kenna Allahu akbar itti jedhu takbiirtaa hidhannaadha tagizee salaata seenuu akkami yoo ka jedhamu taate Allahu akbar Allahu akbarii fi harki walumaan deema Allahu akbarii fi harki walumaan deema ittiin deebi'a Allahu akbar Allahu akbarii fi harki walumaan deema jechuudha. Allahu akbarii fi harki walumaan deema. Akkamiin jedhamee ittiin deebi'a? Allahu akbar. Allahu akbarii fi harki walumaan deema jenne duuba. Tun talammataati. Tuni talammataati. akka sadiitti Allahu akbar jedha jennee ta duraa irraa dubbanne ta lamuullee irraa dubbanne ta sadaffaa tanu haftee jira suni maali nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam Allahu akbar eega Allahu akbar jedhee booda kana harka ol fuudhee qomarra kaayata eega Allahu akbar jedhee booda harka ol fuudhee qomarra kaayata mee akkam jenne Allahu akbar akkana jedhe gosa kana sadiinittuu ni jirti sadiin kanarraa nama akka tokko dalagu yoo agarte irratti hin inkaarin sunnaa nabii kennati akka kanallee nabi Muhammadu dalage akka kanallee nabi Muhammadu dalage akka kanallee nabi Muhammadu dalage akki sadiinuu nabii kennarraa sabattuudha jedhan akki sadeenuu nabii kennarraa sabattuudha duuba ati hoo sunnaa nabii kennaa qunnamuudhaaf gaafa garii Allahu akbar gaafa garii Allahu akbar gaafa garii Allahu akbar akka kanatti itti dalagachuu qabda jechuudha sunnaa nabii kennaa hordofuudhaaf akka kanatti itti dalagachuu qabda akkaataa salaataa keessatti haalli takbiiraa kan nabiin kenna godhu akka kanaa jedhan duuba akka itti nabiin kenna sallallahu alayhi wasallam itti agartee salaata isaa gizee awwala itti seenu ittiin banatu takbiirtan irhaamaa takkiyyuu agartee Allahu akbariin salaata ittiin seenan ta salaata ittiin banatan ta jalqaba ta nabii kennaa akka kanaa jedhan duuba kanaafuu agartee bifa kanarratti deemuu nama barbaachisa sunnaa nabii kennaa qunnamuu nama barbaachisa sunnaa nabii kennaa hordofuu nama barbaachisa yaa obboleewwan keenya sunnaa nabii kennaa hordofanii jala deemuu barbaachisa salaata kana qaceela baratuu nama barbaachisa waan agartee umrii keetitti dalaydu ofii mootuu hin beeyne kuni dogongora umrii keetinni dalaydaa ofii mootuu hin beeytu kuni dogongora guddaa jechuudha kuni dogongora guddaa barachuu nama barbaachisa duuba barachuu nama barbaachisa akkana fakkaata insha Allahu ta'aalaa darsiin kennaa ka takbiirtaa irhaamaa takkiyyuu takbiirtaa hidhannaadha Allahu akbariin salaata ittiin seenan akkaataa sadiitti jedhaa jenne nabiin kenna akkaataa sadeenii dubbanne rabbiin nu haa qunnamsiisu warra akkasuma duuba itti dalagullee rabbiin nu haa godhu darsii itti aantuun keessatti insha Allahu ta'ala waan itti aanu dubbanna qaceelatti jala bu'aan isiniin jedha duuba